nuti ma dhiira silaalaa nuti ma shamarran qofan baddalinaati dhugaa. Kuno nagartuu laa qirxii isaatiin beekama laa qirxii beera. Wallahi muka yaadha. Bagitti. Mube durba dubbuloo koo sana jechuudha hin qabdu naan jedhaaru naa falmee. Hallelujah. Mubarak dengada nurka badera. Isin garuu nan shakke bagitti itti yaadi nan shakke. Nan shakke. Maalo. Irwan jiru ne bira darbinaare. Injiru. Injiru arda wanti. Tani laltani warabbal kaaba muka nyaatu abbaa giddii kana wallahi janna malee maal godha wallahi nu baddalani warabbal kaaba. Nu baddalan barabbaan giddii. Ijoo namni yoo huqqates nama baddalu isaan maal goona ree. Jireenya nu baddale nu huqqise maal amma deesana bitte nuqqinaatiin deesuun gargari beekisa amma rakkoon jiru. Dubbii furdinaaf dubbii huqqinaa miti. Ogeessi guddaan dhufeera la kuno. Beekaan kan biraa kuno dhufeera la. Mubarak moo? Mubarak muyti raakaasaa dhugaa. Mubarak moo waan hin hojjete duwwaa. Jillee bitatteetti badduloomanii rusaan isaan yeroo duwwaanii seenaa dabarsanii waan badduloomanii durba duudhaadha naamanaa jedhe raqee viidiyoo waraabe maal viidiyoon sun isin bira geeramu nama bira qofatti gaheef. Zeeddoon durba duudhaadha inni isin eegasii durbummaan qabdu jettanu jedhe eegasii deebiraa taa'ee komataa ture Dubaay raqee viidiyoo wajjin waraabee zeeddoon durba duudhaadha nuun jedhe maal godhee akka inni nutti mee ragaa qabatamaa jiraa nuun jedhe maaliin akka nutti mee wallaal. Ragaa qabatamaa yoo jiraate anarraa waa fuuteetti jechuudha namaan xalabatte jechuudha. Torban sana akka malee gurguraan ture anumarraa fudhatte. Ragaa qabatamaa ta'uu maaliin ilaale akkamitti argee sana nu dhibee barti qoosii abbaa gidda bar. Sanigaa isaaf isiitu beeka. Zeddoof Mubaaraktu beeka san maal beekna. Zeddoon ofiidhaa ilaala akka ta'e teenyu isaati barra. Ammoo wanaatti nama duudhaa tokko dhabne mubee. Inni bishaan harkatti naqee ilaalaa ture. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga jiraattan. Illee baga jiraat. Abbaa Giddi. Wayyee. Leenca koo. Osoo waliin geggeessin deemtee mi bannaate. Maani waan sana hin barree jedhii ammas immoo xiqqoo si'anis sagantaa wayii hin qabeetu hin bareeni nan gaabbe miti maanatti himameenna. Ashaqne barra. No jiraadhu wallaahi aziz an jireenya koo Abbaa Giddi gaafa ati geessitee nu ashaqsiisti sana ashaqeen beeku. Abbaa Giddi. Waan jiru keessa irraa fudhatuun godha. Abbaan Giddi nama tokko miti. Nama tokko miti Abbaan Giddi nama. Namni garuu Abbaa Giddi garuu namni abaaboodhaan nama simata waa biraatiin nama simata. Abbaa Giddi yeroo jalqaba wal arginu maaliin na simattan dubbadhaame. Odduu keessa marfee intina fayyaa keessa baatu. Marfee Dubaay si waraananii. Wallaahi odduu keessa qufaa wayii na qabee jira. Qat narraa godhanii garuu achumaan bilchaate. Ajaa'iba. Marfee nama simataa rabbeeniiti. Ana ta'e gadame kun. Ati Zeddoon kamma guyyaa argite mubee kan Abbaa Giddi yoo hafu. Zeddoo dhiifamaa wajjin Zeddooni amman gaafa Dubaay dhaqutti rabbii kottan kakadha durba. Amman gaafati Dubaay eegati Dubaay dhaqxee hoo. Amman Dubaay dhufutti gaafa deebi'ee Dubaay dhaqee garuu fudhatee deebi'ee jechuudha. Na shakka. Ati maaliif fudhatee deebi'ee jechuudha. mucaan durbummaa qabdii amanamtuu dheettee akkamitti amanee ragaa qabatamaa jira ettee nutti himte yaaboo. Amma gaafa an Dubaay dhaqutti Zeddoo lammas durba. Muka ciniinee waan barbaada ciniinee kakadha. Ishi meera maa suuraanuun ergine reeyni ilchidhaa isa fuute san. Narkaa jira kun amma. Gochuutu hin ta'in. Nu ergi kakkana taanaan. Meeshaa ittiin maramte narkaa jira. Fidi. Fidi ka mubee maali. Asirraa maal hubachuu beektaa? Uummata jaalala, uummata fikirii tokkummaa. Abbaa Giddi sirrii ta'uusaa kanarraa hubattala. Hai Mubaarak.
Nu balleessi. Gaaffii qaba tokkummaa kiyya leenca tiyya gaaffii qaba mubeerraa. Viidiyoo bana dhuu gaafa dhume inni ilaalamtaa gana. Balaan buute maaltu dhalate? Waan itti ilaalamtu jira viidiyoo bana dhume. Maali daree waan sabar malee maaliif na laala? Abbaa giddi yoo ta'e doktora keenya duraanan beekamu yoo ta'e si yoo ta'e beeka maali dambira? Inni doktora rakkoo hin qabu garuu si ilaaluu barbaadna waan ati ilaalamtu jira viidiyoo bana dhuu. Balaan buutesh. Intala abbaa eenyu kunis viidiyoo bana dhuu intala abbaa fakkaattu kun. Isiin immoo funyaan qabdi isiin diggittiin kun wanta cabadu malee. Funyaanii rikkardii keessan cabsiteetti. Maa hundi keessan suusuunis akkasuma asiin kunis akkasuma. Har'a warra funyaan qabu dhufe dhuma keessa. Fayyaan keessan funyaan qabdan. Kennaan illee. Abbaa giddi funyaan qabu miti fayyaan jira. Suusuun dabalataan simboo qabdi. Dabalataan simboo qabdi. Isiin kunis utuu waa uffatteen bareedi baay'ee bareedi isiin si cinaa jirtu kunis. Qabdi. Qabdi jedha abbaa giddi. Isiin si cinaa jirtu. Kennaa jedhi maali? No. Leenseen akka abbaa giddi. Ilaa ijoollee shamarran kuni bareedinaan abaluu caala yoo jette siireesiin aarti. Caalamuun barbaadu kun. Ka dhugaa aarti. Maal abbaa Asirraa buuteellee hojii hojjechuu hin dandeessu. Muudii si kannatama. Assalamualaikum Habibi. Habibi. Fayyaan jira mucaashi leensii kana qabee funyaanuma qabanii bara funyaanadha warra funyaaniiti jechuudha. Fayyaan keessa warra funyaaniiti. Suusuun nama kaalaatee bara deemeerumtu suusuun. Abbaa manaa sun deemeerum dura. Tokkummaa keenya maal taatu suusuun. Maal jechuun? Inni irratti argaartu maal? Profaayiliin keemu. Maal ta'e jiru? Profaayilii ramaa madoo qabdeedha. Okay. Garuu warra guyyaa funyaaniiti ni keessan. Okay, intala abbaa fakkaatu viidiyoo banime. Abbaa gidi leenseedhaan maal jette leensee waa jedhime. Leensee guddisime leensee kan. Mubee. Jedhan baangitti. Doktora bade doktora laal mataa itu. Ikol be. Jiru. Okay, intala abbaa fakkaatu viidiyoo banii. Bani yookiin baasi intala sana. Een baati laatiman ba'uun laatima oo viidiyoon banan. Kuma abbaan giddi akkam koolaa ilaaluu didan hundee maal jechuudha? Ilaalle kee? Maal jechuudha? Maanan ilaale kan kee qaatan ilaale. Akkamne? Wayyoo. Doktora keenya maarra. Hai. Nama qormaata darbu sin keessaa dhabuu malee maaltu nu rakkise? Ijoollumti qawxii wayii maa dhabamte waa namni qormaata darbitu. Oi, tokkummaa amma nu as viidiyoon as baay'ee nuun jettanii jechaadha. Doktora keenya doktora abbaa giddi obboleessa keenya akkatti deebuun hin jiru. Kennaa nuu kennuu qabdaa as baaftee deebuun hin jiru. Booleenseetti mo'ituu nuu qabu waa dubbataara mubeen. Suusuuni mukatti ni kakadhaa dhagaatti ni kakadhaa durba guutuu durba dumbulloodha. Indoom durba ilaha illallah kijiba kun. Maali koi tokkummaa gijiban jedhiin hindee maalitti beekta dhuguma ta'uu danda'a. No, Leessa qo'ate dhugaa jirtu na dhaggeeffadhu gurra kees qabe dhugaa jirtu sitti ma ijoollee asirraa kolfitee ijoollee asirraa taphattutu qulqulluu dhugaa rabbi ruhiin ko'abadhu warra gadi jedhee shaffanadhe mataa gadi qabatu gidiraa. Durgummaa dhabuun qulqullina dhabuu miti. Akkas. Durgummaa dhabuun qulqullina dhabuu miti. Tokkoffaa. Dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa adammaa namni ilmi namaa na ajjeefte jedhan of soraadhe malee jechuudha. Waliyyummaan qaban isinii galee naga laafatti jedheetan malee waliyyummaa waliyyaan qabaa. Edaa ijoollee afur gastii galfadhee hin kolfinaa dhagaa dura ajjala jiru waan ollaa galchita. Tokko
Lafumaa kaatee dhuma cinqamtee irribaa kaatee cinqamti of ajjeesuu barbaaddi cinqiin mataa sii weeraree oluma galcheetanii ati maaliif cinqamta halkanii guyyaa maaliif irribaa kaatee cinqamta maaliif irriba si dhorga cinqiin kun jennaan dhugaadha jettee jechuudha amma dhumaatti akka jala iyyuu cufa dhugaadha waaqa